كلمات لكي أكلمة إنجليزية لا أكلمة إنجليزية فتلقى آدم نقبته نبي آدم من ربي سرق على قبته كلمات jechawwani qabate jechuun jechawwan dubbawwan jechuun jechawwani qabate jechuun maali jechawwan inni qabate ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سنجاجرا إذا سنت فسر جتشو قنابو دبوان جتشواني قبتي فتاب عليه فتاب عليه الله سبحانه وتعالى إسرتي ديبي دوبا إسرتي ديبي الله سبحانه وتعالى akka afaan keenyatti silaan karaa deebi'e jiran kanarratti karaa hogguu duraa itti xiyyeeffatee jara ofirraa ari'ee eegaa namni hogguu wal dhaban gaa waa xiqqollee taatu gaa namni narraa ba'a jechuu waan oolu jannata san bakka gartee silaan dachii tanaan keessatti bakka qubsuuse jannata san ka qubsiise san nagaan akkamatti nyaadha dalagaan hin jirtu ta'amni tokko hin jiru jeega qubsiise boodan rakkoon kun uumamnaan gaa ifirraa akka achirraa bu'aan godhe duuba karaan inni deeme karaa bareeda deeme fataaba alayhi duuba Allah subhanahu wa ta'ala isarratti karaa deebi'ee toobarratti deebi'e. إنه الله هو التواب الرحيم هو اسماته التواب هدون ما ديبيادا الرحيم هدو رفتادا بكتنا فيندا أكنته لبي إفراغا وواتي وان كان اللي دوران اللي أنماتو تدبرسي إيغا غمانا أسغوري غرا إبلي أكا إبلي ستي غما سنديمي غرمخية أسديبي وانتي خنافو الله سبحانه وتعالى irratti duuba gartanii toobaa deeme jechuudha. قلنا اهبطوا قلنا nuti ni jenne اهبطوا منها amma duuba gaa furmaanni tahe haa ta'u immoo biyya tana akkanumatti laffa'uudhaan malitti nyaatu isintu if dhoorge kanaafuu laffa'uu qabdanii bifa saniin jechuudha qulnaa ni jenne ihbixuu bu'aa jenneen. منها Jannatarraa bu'aa takkaa samiirraa gadi bu'aa jannatarraa gadi bu'aa samii jechuun gaa samiillee jiranii bakkuma gartee jannata san jannatu addunyaa kana keessa jiran sanii bakka ol fuudhamtu irratti jira jennee jirra. isarraa gadi bu'aa jannatarraa gadi bu'aa jami'an جميعا cufa haala taataniin gadi bu'aa jechuudha. Cufa haala taataniin gadi bu'aa. Homaa gaduma bu'uu qabdanii bakka tana gallakkisuu qabdanii amma qubsuma dachii godhuuf deemnaa laffa'uunis barbaachisaadha. Nagaan taa'uu eega diddanii jedheeti Allah subhanahu wa ta'ala achirraa gadi buuse jechuudha. فإما يأتينكم yooni fi isinitti dhufe مني anarraa yooni fi isinitti dhufe هدى qaceelchan tokko yooni fi isinitti dhufe jechuudha. Hudan jechuun haadii jechuudha. Kanaaf mazara manaa ismifaal jaa jirra qaceelchan tokko narraa yoo isinitti dhufe jechuudha. Hawwaa fi nabi Aadamii fi ilmaan isaanii kan horuu deeman kan. Bakka sanitti dhalamuun dhallee kan jedhu kan wanni murteeffamee jiru isaanuma baana malee kanaafuu jechuudha wanni akka jawwee fa'aa jedhanii qissaa wanni tokko tokko kan ka'u jira. Suni takliifa hin qabdu osoo jiraatte wantummaan isii as naqee hin jiru jaa jiranii. Kanaafuu akkasitti yoo narraa isinitti dhufe qaceelchan tokko faman tabi'a. فمن تبع
faman tabi'a namni deeme هدايا hudaaya jechuun qaceelchaa kiyya jala ka deeme jechuu rasuula kiyya jala maaliif ani nin ergaa rasuula erga rasuulli kan ittiin eegalu nabi aadammaan eegalee jira nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaafu achi boodantis maatii kee kanarratti dabareen ergaa erga duuba nabi Nuuhi gartee itti aanee akkanumattiin dabareen hanga nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufutti bifa kanaan ture waan ta'eef kanaafuu namni qaceelchaa kiyya jala deeme jechuun rasuula kiyya jala ka deeme jechuudha ergaan erge. فلا خوف عليهم Sodaa waa isaan irratti hin taane isaan san beeku. Sodummaan takkalleen isaan san irratti hin taane wanti sodaatan hin jiru. Fuulduraafis homaa rakkoon takka hin jirtu. Laazim faza'ul akbaru jaa homaa rakkoon takka hin jirtu. Bifa kanaan milkii malee homaa hin jiranii. Walaa hum yaxzanuun. ولا هم يحزنون Isaan ammas ka yaaddan illee waan taane jechuudha. Warri gaa amma ergaa kiyya jala deemee kitaaba qabatee hadiisa qabatee deeme kun ka yaaddan illee waan taane jechuudha. Waan dhiisanii biraa deeman faa maatiin kun faan karaa naan dabarre ibidda bira naan dabarre kan jedhan qabanamni kanaaf wanti kasillee yoo ka jiraatu taate akka bakka gaanis numaa godhaa. Waan fuulduraatis gaa waa'ee barzakaa kanas jechuun waa'ee qabrii kanas waa'ee guyyaa qiyaamatis sodaan takka isaan irratti waan taane jaratti kanarratti warreen amma qixa sirriitiin amanee jala deeme kanatti walahum yahzanuun isaan sun kayaaddawanillee waan taane waan lakkisanii biraa deeman irratti illee. والذين كفروا والذين كفروا warreen kafranii وكذبوا gaariidha maaligaa hedduu taariika kana qur'aanni kun xiyyeeffannaa waan kanaa hedduu qabu ja'aa jiranii. Taariika kana qur'aanni hedduun qabu ja'aa jiranii. Allah subhaanahu wa ta'ala waan tokko tokko kan nabi Muhammad kaasullee waa muraasa. Kanaafu jechuudha nabiyyoota fi nabiyyoota jidduu maaltu jira nabi Aadamii fi nabi Nuhi jidduu maal fakkaata hangam takkaatu jira kan jiru kana keessatti illee xiqqishoo rakkoonni jirti gara abbaa kudhaniifaa jechuutu ka'a. Kanaafuu nabiyyoota kan jedhamu ergoolee kan jedhamu isaanisis maal fakkaata kan jennu kanarratti gara nama 315 wanni kaafamu jira. Inni nabiyyoonni immoo gara 1,224 warreen jiru jira. Kana Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka jaa. Kanaafuu wanni beekamu takka hin jiru jenneeti keenya qur'aana keessatti bal'inaan akka haasaa jirutti nama 25 شبكة مستقلين إن شاء الله. كفروا والذين كفروا warreen kafranii وكذبوا kan kijibsiisan بآياتنا ayatoota teenya jechuudha qur'aana keenya jechuudha ayatoota qur'aanaa kana baanaa qur'aana keenya kan kijibsiisan أولئك ulaa'ika isaanan sun أصحاب النار warreen ibiddaati jedhama jechuudha saahiban ibiddaati jedhama jechuudha
akkuma gaa ashaabul jannaa jennu kanatti jiraanis ashaabun naari jedhanii saahiboota jedhanii bara akka waan gartee waliin gaa saahiba walii ta'anii shariika walii ta'anii maal dhufa jechuudha ibidda kana qabatanii keessatti yeroo cufaa waan qixaaxamaniif jecha akka waan ibidda kanaan walitti jaalalaa fi saahibummaa qabanitti tokkotti haasa'aa jiranii isaanan sun jechuudha saahiban ibidaati hum fiihaa khaaliduun هم فيها خالدون hum isaan suni duuba fiihaa ibiddatti saniin keessatti khaaliduun abad ta'uudha jechuudha zalaalam ta'uudha jechuudha gizee takkallee hin bayan duuba achuma keessatti qixaaxaman jechuudha warri garii gaa akka mu'taziloonni firqaan adda addaa ka jirtuu fi ahlusunnaan tokko tokkolleen ka hojii jiru jira ja'a jira haadil arwaahii san keessatti jechuu akka ibnu qayyim kaasutti waa'ee jannataa kan hogguu dubbatu maalii fi waa'ee ibiddaatis hogguu dubbatu wanti tuni ni dhuma moo hin dhumuu kan jedhu kan inni dhumu hin jiru inni gartee ammaan tana hin dhumu namuu zalaalam keessatti ta'a warri jannataati jannatuma keessatti zalaalam ta'a warri kuni jechuudha gaa zalaalamu keessatti ta'a illaa maasha maadaamati samaawaati wal ardu illaa maasha allahu jedha suuraa huudii keessatti hanga samawwanii fi dachiin turanii fi waan allaha fedhee jechuun sun minan nihaati allatii gartee ammaanta min azzaman allazii laa nihaata lahu jedha kun immoo zalaalumma taa'aa adilloonni kun abadan tun jetti tun qaalidiina jetti bifa kanaan jechuudha halaalamaa jiru zalaalam ta'an jechuu gizuma takka bakka tanatti dhaabbattuu kan qabne ibidda kana keessatti jechuudha jedhattiin kunis jiraata kunis jannata keessatti jiraata bifa kanaan laalla jechuudha maali qixaaxummaan hin dhumne yoo jedhan addunyaa tanarrattis wanni umrii jedhamu jira wanni umrii jedhamu jira rabbiin jechuudha gaammaan tana baasan baaf kanaafu umrii isaanii kanaatu dhumne waan ta'eef umruma isaaniiti qixaaxee yaada jedhamu kaasaa jedhan يا بني إسرائيل yaa ilmaan Yaaqub jechuun maalifi yaa ilmaan angartee yaa banii Israa'ila jechuun kun yaa ilmaan Yaaqub Yaaqub ilma Isaaq ilma Ibrahim jechuun silaan Israa'il jechuun kun maali yoo jedhan gabricha Allaha jechuun Israa'il jechuun kun gabricha Allaha jechuun kanaafu jechuudha inni kun eenyu gabricha Allah kun hogguu jenne Yaaqub ilma Isaaq ilma Ibrahim ka jennu kan yaa ilmaan Yaaqub اذكروا ilmaan Yaaqub gaa obboleeyyan gaa abbaa Nabi Yusuf kana faadha ilmaan 12 kan qabu kana addunyaa guutuun gaa asuma keessa galti waan ta'eef bifa kanaan akkasitti ilaalama warri Arabaatis asuma keessa jira warri gartanii ammaan tana Yahudatis asuma keessa jira maqaa kanaatu guyyaa keessaa itti bahe malee warri Nasaaratti asuma keessa jira warri adaadiin kuniif warri diddiiman kuni guutummattuu jechuudha akka kana innillee duraan gaa ajamuma ture Nabi Ismaa'il gaa jurhumii sanirraa maqoolee lugaa kana baruudhan jechuudha guyyaa keessaa arabummaan tuni gamana as deebite jechuudha kanaafu yaa ilmaan Yaaqoobii اذكروا اذكروا يا ددا نعمتي التي ni'matii qananii too yaadadha jechuudha. Qananii too yaadadha. Qananii too jechuun inni maarifaa kun mufranni kun gara maarifaatti hirkifame jaa jira. Qananii too jechuun kun takkittii bicha osoo hin ta'in qananawwan koo yaadadhaadha. Allati. التي Qananawwan too sunu أنعمت عليكم kanin ani isinirratti qananiise jechuudha. Kanin ani isinirratti qananiise san yaadadha duuba. Kanin ani isinirratti qananiise san yaadadha jechuudha. Qananii hedduun isinirratti qananiise. Ani galata guddaan isin biraa qaba. Kanaafu galanni kiyya guddaa. Dhabamarraa isin argamsiisuu bicha osoo hin ta'in kanaafu ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا jedha.
Kanaafuu daminan gartee gosa kanaa gaa gosa kun 12 waan ta'eef bifa kanaan bal'ina isinii kenninee jirra. Kuni asbaaxan uumaman jaa jira bifa kanaan jechuudha. Kanuu wajaa kazallahu misaaq alladhiin utuu kitaaba jedha. Kanaafuu hedduudhaan ambiyoota illee isin keessaa godhe isin jechuudha ummatoota kabajamaadha. Ummatoota toohidaan beekame faallaa deemtanii karaa biraan deeminaa qananii ta'u kan isinirratti qananiise san yaadadha. Wa'aawfuu bi'ahdii وأوفوا بعهدي wa'aawfuu guutaa bi'ahdii ahdii kootis guuta. Ahdii kootis guuta. Waan an isinirra ahdii qabes jechuudha. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا جاء وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب جاء خنما أبو عهدي أدادات نسين الراقبة عهدي خوص تياسان يا دادا بوتا دا وأوفوا بعهدي أدي خو بوتا دا أوفي بعهدكم أوفي بعهدكم عن اللين عهدي خيسن بوتا دو عن سنين بوتا وننقون في انجرتو عن سيجورا كستانا هما الدنيا في آخرة خيست اللي إسني وجين انجرا كانانين اتفوفا إرغول اللين اتفوفا خنافو ميجبات دا إبدوبان ديبي إنادا وإياي فرهبون وإياي فارهبون وإياي أنما قفا فرهبون دوبا صداد دا جيجو أنما قفا صداد دا إسا بيرا وسنتين أنما قفا sodaadha. Akkuma iyyaaka na'budu jennu sanitti anuma qofa sodaadha. Sodaa ibaadaa ka jennu kana. Sodaa ibaadaa jennee ilaalla. Sodaa xabi'aa osoo hin ta'in. Namni xabi'aadha wanti tokko jechuudha fa'aa yaqtuluuna fa'aa jedhame Musaa jedhamu jira. Kanaafu jechuudha sodaan xabi'aadha namni waan takka sodaatu numa jirti. Kanaafu immoo anuma qofa sodaadhaadha. Kanumaaf wanti mas'adii irratti qabe Tawraa kanaan keessatti Nabi Muhammad jala deemulleen keessa jira. Kanumaaf jechuun dirqamtoonni adda addaa isinirra kaa'ames dirqama san hojiitti jijjiirtanii bifa saniin deemuu kan jedhu jira jechuudha. Kanumaaf jechuun amantanii isa kana bira dhaabbattanii bareechitanii akkasitti deemuun dirqama isinirratti jiru waan ta'eef wayyaa farhabuun anuma qofa sodaadhaa duuba. وآمنوا Amanaa duuba wanni bira بما deddeemtaniif jirtu wa'aaminu amana. بما أنزلت Waan ani buusetti amanaa jechuudha. Waan ani buusetti jara na biran deddeemina. Waan ani buusetti nabiyyiin kun aalama cufaaf ergame. Kanaaf kanaan qabu waan ani buusetti amanaadha. Bima anzaltu jechuun bima anzaltu jechuudha. Kanaafuu maa kanatti kan deebus akkasan. Kanaaf waan ani isa buusetti amanaadha. Isa waan ji'ee dubbatuun kun bahama godhuun kun kabajaa fi ulfina isaa kennu jechuudha. Quraanticha kanaaf jechuudha. Amanaadha. Musaddiqan. مصدقا لما معكم Musaddiqan jechuudha. Kitaabni ani isa buuse kun wanni ani isa buuse kun gaaxamaa haala ta'een jechuudha. Haala gaaxamaa ta'e. Dhugoomsaa jechuun kun akkuma ta'anii keessan ji'ulimaa ma'akum waan isinii wajjin jiru waan isinii wajjin jiru dhugoomsaa haala ta'een jechuudha. Dhugoomsaa haala ta'e waan isinii wajjin jiru. Akkuma jechuun kitaabni keessan ji'u san ja'a malee isuma san gaaxama malee faallallee deemaa jiru. Keessanis akkasumatti isa kanatti akka amantaniif akka isa jala deemtaniif ja'a malee wanti nu biraa wal dhabe hin jiru. Kanaafuu fedhinnaadhaan wanti adda addaa deemaa jira malee kana waan ta'eef jecha waan isinii wajji jiru dhugoomsa haala ta'een gaaxama haala ta'een amanaadha. ولا Walaa takuun تكونوا isin hin tahina awwala kaafirin bihi أول كافر به awwala fariiqin kaafirin bihi jallu dura tuuta isatti kafirin tahina dura tuuta isatti kafirin tahina jarana warra kitaabaa ja'amtanii ilaalamtan duuba. Kanaafu dura duuba tuuta isatti kafarteen tahina. Yoo kafartanillee boodumarra yoo taate malee itti amanuun dirqama isinitti jiru Nabi Muhammad ittiin kafrinaa Qur'aana isarratti bu'ettiin kafrinaa. Kanaafu jechuudha dura gartanii tuuta
isatti kafarteen tahinaadha. ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا دوبا هم فدتنا كان أن سنين جتشودا بتاتنا جتشون كن هم فدتنا جتشو namni hogguuni fi waa takka bitatu waa takka achi kenneeti waa fudhata gaa qaayidaa maallaqallee yoo achi kenne waan takka fudhata. Kanaafuu hin fudhatinaadha. Bi'aayaatii aayatoota tiyyaanii ajajoota hedduun kennaa jira. Oggurootallee wanti akkana kan irraa dhoorgullee hin jira. Kanaafuu aayatoota tiyyaanii fudhatinaa thamanan qaliilan. ثمنا قليلا Duniyaa hoodee hin fudhatinaa jechuudha. Duniyaa hoodee bicuu tana hin fudhatina. Waan isinii gootuun qabdu. Waan isinii gootuun qabdu. Gubboo fa'aan. Takkaa qiilii fa'aan isinii bitti ilaallafaa jettanii kabiira ajaa'ibaa taatanii. Kanaafuu waan isinii qaraana fa'aa jettanii. Kanaafuu Qur'aanni amantaan ka isiidha waa nyaatanii miti. Takkittii tana beekuu qabdanii aayatoota kiyyaan duniyaa hoodee tana maallaqa xiqqishaa jechuun duniyaa hoodee tana fudhatinaa waan keessa jirtuun qabdu jedha. وإياي فاتقون وإياي أنما قفا تقون دوب صداد ويا فرهم بون أكمل يوم تنجو سنتي أنما قفا صداد هيا ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق إسن دوبا حق أجر لاقنا جج أجرت لا أجرت هلاقنا جرتي أغاني بيتني كتاب خيست دبت إيتين جيران خيسن كيست اللي جيرا أغاجرتو هلاقنا بالباطل بالباطل باطلة اللاقنا جيتو أكنا جيتو ما جيتو إسلامنا يهود متنا اللاقنا جيتو اليهودان بيو أقولتي من وانتين أمانتان بفسرين أفتسين جيتو ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرك. خنافو إسا كان مقا كان اسم ما بافت دبيتشا إنا هدنا إليك جاني دبيتشا قبروا رأس ديبوساني يهود ما جيتشون خنافو نصار ما جيتشون نحن نصار الله الرادي خوني جيتشو ما جامي يو تاتي بوساني برباچ سومتي مالي وانتي مقا أمانتا تي سنجرو واني أمانتا قرتني أمانتا اتدالغني في مقا تي وانجرو خنافو حقا جرو هلاقنا إسلامنا خنا لاقنا باطلة لاقنا يهود ما في نصار مرتنا لاقنا بفسنين إسلام وأمنا ديما ولا تكتموا الحق وتكتموا الحق وتكتموا الحق دوبا وتكتموا الحق حق اللي دوبا هن أسنا جيجو حق جرون أسنا إسي ورا كتابة وان تاتين وانتم ما حق جرون أستني فنجرو إني مستريتي سنجرو إفا بلسان قد بوقف إني خبطي اتدلقا جاني سنجرو إني مسيدة خيسة دبسانيت وعجمت حفو سنجرو إني مراسني واني وجاني اتدلقا قوني اتدلقا أبو سنجرو خنافو حقا هن أسنا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون حال اسمه بيتني جيجو إسا خانني بيتا ندبتا ختامنا خيسة حال اسمه بيتني جيجو يو بيخا قد الدنتاتي مالي wallaaltaniitii miti. Kanaafuu inni dubbadheetiin jira. Wanni hin hambisen jiru. Kanaafuu wantum ta'lamuun haala isinuu beektaniin jechuudha. وأقيموا الصلاة Waaqiimu salaata salaata dhaaba. وآتوا الزكاة Salaata dhaabaa jechuudha. Salaanni salaata. Salaata dhaaba. Salaata kamanuti qabnu kana shananuma kana qabanii jaa jiranii karwaa bidaawudii fi gayri keessatti jirutti jechuudha. Tokko tokko keessaa qabanii osoo hin ta'in guutumattuu salaanni shanan kanaa jira jaa jira. Waaqiimu salaata salaata dhaaba. Salaata dhaabu jechuun salaata beekamtuu taate sani salaanni tuni salaatu muslimtootaa kan jennu kana aliin tun ahdiyyaadha jennaani salaata akkuma gartanii amantaa teenya keessatti jiru kanaatti salaata dirqama isinirratti teessani dhaabaa salaataa waatu zakaata
وآتوا الزكاة zakallee kennadha. Zakallee kennadha. Wanni hin kennanneef hin jirtu jiran. Bifa kanaan akkasitti deema. Warka'u واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين. واركعوا جتشو من إطلاق الجزء وإرادة الكل جانين. صلاة جتشو ركوع دبته قوتو صلاة اتفقوا ركوع نخب أجر جر خنافو صلاة مع الراكعين مع المصلين جتشو ورين صلاة وجين صلاة الجمال مسجد ركعتي صلاة من دا قداك أبوانته amantaa tanaafis mallattoo guddaa shaa'ira islaaminaa waan ta'eef kanaafuu warreen salaatu wajjin salaatu jammallee salaataadha. أتأمرون الناس بالبر Sa'isin mee istifaama toobiikaa jedhaniini sa'isin nama ajajjanii jedha. Sa'isin nama ni ajajjanii jedha. Bilbirri بالبر gaariitti nama ajajjanii jechuudha. Gaarii kana xaa'aa tana ibaadaa tana waan Allah jaalatu tana ismulmaa yuhibbullah wardaahu jennaa kanaafu birriin xaa'aa kana sa'isin nama ni ajajjanii gaariitti nama ajajjaniiti. وتنسون أنفسكم Sa'isin lubbuuwwan keessan jechuun irraanfattanii jechuun lakkiftanii jechuudha. Sa lubbuuwwan keessan lakkiftanii jechuudha. Akka nama irraanfatee tokkotti lubbuuwwan keessan lakkiftanii. Maali haalli kun? Maaltu jira yoo jenne nabiyyiin kun maal fakkaata? Hama amantaan dubbatu san immoo habiraatii jedhanii hogguu gaafatu. Wallaalan kun warri addaan hin bahin kun bifa kanaan warri addaan hin bahin wamin ummiyyuun alamuuna kitaaba jedhanii. Kanaafu jechuudha warreen gartee daldaalota warreen agaroota kan kitaaba kana keessa hin beekne jira kan dhugaa isaa hubatuu hin dandeenye ummanni kun hogguuni fi gaafatan yoo nabiyyuma dhugaa kan kitaabni keenya ji'u san gaafa duraa ummanni gurguddaan dubbata waan san yoo kan ta'u taate itti amannaa akkamii jedhanii hogguu kana jedhanii isin itti amanaadha nuti immoo dhibbaa dhibbatti isan ta'uu mala xiqqishoo nuun guutamne dubbiin kun nuti immoo ittiin amannu isin itti amanaafaa jechuu jira jechuudha. Sanamaa ajajjanii gaariitti watansoon anfusa lubbuuwwan keessanii lakkiftanii ifirraa haftanii namaan amanallee kamii jettan duuba. وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب haala isin kitaaba qaraatanii jechuudha. Jarana warra kitaabati qara'aa jirtan. Namni kitaaba qaru akkanaa miti. Ifaa bilisaan ifii itti buleeti namallee itti bulchaa akka jedhamu akka fakkiidhaaf uummataa ta'uu qabdan. Wantum tatluuna kitaaba haala isin kitaaba qaraatanii jechuudha. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون دوبا سيسنين كن صفة من كارا تقريا خجنو كنا لولا أوفر رباسو سيسن عقلين قبدني متى خيسن كنا والسن دلينمو مراتو دمو مال جتشو دوبا دبنا كانتو مال جتشو أفلا تعقلون سيسن بيتني وانت تكلين كيسني قالوا جيرو ما ركون جرتو dubbii kanaa tana maan dhaamne amantanii qixa sirriitti soorisa ummataa taatanii bifa saniin deemuu qabdanii. Wastaciinuu bisabri. واستعينوا بالصبر Wastaciinuu if gargaara. Tawkiida fi jennaan siin wattaa'uun kuni kanaafu if gargaaraadha. Bisabri obsaan if gargaara. Obsaan if gargaara. Obsa jechuun lubbuu ifii hidhuu jechuudha. Kanaafu obsaan if gargaara. Obsi kuni wa'amurra alaka bisalaatu wastabiir aleehaa jedha. Ibaaduma tana hogguu dalannu kana yeruma cufaahu dalannee irratti turuun kunis obsa. Gabbara irratti turanii yeruma cufaahu irratti turanii deemuun kunis obsa. Gama biraatiin hogguu musiibaan takka namatti argamte musiibaa san irrattis obsuunis obsa. Gama biraatiin ammas jechuudha wantoota haaliin namarratti haram godhe haram san irraa obsuunis
haram sanirraa lubbuu ifee fageessuunis obsa. Kanaafu wastaciinuu bisabri obsaan if gargaaraadha. والصلاة Amma salaatanii if gargaaraa jechuudha. Salaatanii if gargaaraa. Oguu rakkoon tokko uumame wadda'atanii salaatan duuba. Wadda'atanii salaatan. Salaatanii if gargaaraa jechuudha. Salaatanii if gargaaraa. Wadda'atanii salaatan. Akkuma gaafa Nabi Ibraahim osuma deemu biyya Urdun kanarratti wanti qunnamame Saara wajjin osoo deemanuu jechuudha. Intala bareedduu takkaatu gurbaa tokko wajjin deema jedhanii oguu rakkoon kun isaan qabatte garam deeme duuba. Garam gore guje isinis faqaama tatawadda'u wa tusalli. Inilleen akkasumatti waddaatee salaatatti seena. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkasuma rakkoon takka yoo nama qabatte yoo ni figartee dilaawanillee waddaataniitti namni salaatee gama haaliqa ifii deebi'a. Waayyuma cufa keessattuu obsa wanni bakka takka ittiin dabruu danda'an ammallee salaataa akkasitti duuba salaatan if gargaara. Wa'innaha وإنها kuma dhiyoo tana haasunu sanii waa lama dubbateeti isa tokkotti deebisuu kan jennu santu dhufe masi kun lisaan arabii beekamaadha bilisaan arabii mubiinin jedhameeti ilaalama. Wa'innahaa salaanni salaataaf deebisa sabrii osoo hin ta'in wa'innahaa salaanni لكبيرة lakabiiratun isiin duuba gartanii ulfaattuudha. Salaanni tun ulfaattuudha. Illaa ala إلا alkhaashi'iin على الخاشعين warreen Allaha sodaatan irratti malee. Warreen Allah sodaatan irratti malee. Warreen ammas jechuudha Allahaaf lallaafan irratti malee salaanni tuni ulfaattuudha. Hedduun dandayanii bifa kana jechuudha. Akkuma Allah wa rasuulu ahaqqu ayyurduu kuma jiru jechuudha. Walama dubbatee tokkotti deebisuu kan jennu kana. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله كما جو وإذا رأوا تجارة ولا هو انفضوا إليها تجارة كما ديبسوا بفخنا نكست على بريتشين يجت وجعلنا من مريم وأم آية هجوجر من مريم آية وأم آية كجن خنا بفخنا العالم خنابو سلانتون ألفاتورا ورين الله سوداتنا رتمالي تكورين الله على الله فنرتمالي خاشتو تجتم مي نموتا كامل الذين يظنون warreen yaqqansan jechuun zanni ma'anaa yaqiinati. Warreen kaashitoota jechuun warreen yaqqansan jechuun dhugoomsan jechuun maal kan dhugoomsan أنهم isaan sun ملاقو ربهم rabbii isaanii qunnamoo jechuu kan dhugoomsan sanii jechuudha. Rabbii isaanii qunnamoo jechuu warreen dhugoomsanii akka inni danantu anni mulaaqin hisaabii akka juusan. Fadhannu annahu muwaaqi'uu akka jennu san. Zanni maanaa yaqiinatu jira. Annahum isaan sun mulaaquu rabbii isaanii qunnamoo jechuu argoo jechuu akhiratti warreen dhugoomsan saniitu khashiina ja'amaadha. وأنهم إليه راجعون وأنهم أمس إسان سني إليه غير الله راجعون deebi'uudha warri dhugoomsan sanii gara Allaatti deebi'uudha dubbiin akkatti haftu. Kanaafu yoomal jazaa'itu jira yoomal hisaabitu jira. يا بني إسرائيل gaariidha. يا بني إسرائيل Irra deebi ammas jechuudha. Walaqad sarrafna fi haazal quraanii linnaasi jaa iddurra deddeebina wanti hin deddeebineef hin jiru yoo takka bira dabarte lammaffaan bira dabaruu mala yoo lammaffaan bira dabarte sadaffaan bira dabaruu mala kan jiru. Kunis gorsa akka gorfamanii fi wayudisan gartee amalii hujisa lam zikraa jaa gorsinleen akka isaaniif haarama isaaniif haara isaanii tahuuf jechuudha. Bifa kanaa irra deddeebi'a. Yaa banii Israa'iila yaa ilmaan Yaaqoob اذكروا mee yaadadha نعمتي
qananii toome ni'matiyaa qananii toome yaadadha qananawwan toome yaadadha allatii an'amtu alaykum التي أنعمت عليكم kan an isinirratti qananiise samme yaadadha jechuudha. Mee yaadadha jedhatti mee dubbiin akkanaa miti yaadadha mee hubadha if duuba deebi'a laalaa dubbiin akkanaa miti akka malee hin tahinaadha. وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين ammas duuba ani sin caalchisuu kiyyallee yaadadha. Alal aalamiina jechuun aalamtoota zamana keessanirraa aalamtoota zamana keessanii jechuudha. Sanirra isin caalchisuu kiyyallee yaadadha. Abuu jedhana maaluma taata. Aalamtoota zamana keessanii jechuudha. Kayroo keessanii goona. Maalifi kuntum khayra ummati ukhrijat linnaasi jedha. Kanumaafu jechuudha isin ammas caalaa ummatoota gara 70 sanii jedhan Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Kana waan ta'eef aalamtoota zamana keessanirraa isin caalchisuu kiyyallee yaadadha jedha jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala. Maal jedha? Iz ja'ala fiikum anbiyaa'a wa ja'alakum muluukan wa aataakum maa lam yu'ti ahadan min al-aalamiin jedha. Suuraa Maa'idaa lakkoofsa lamarratti 20 irratti kana kaasa. Hogguuni fi jechuudha Allah isin keessatti godha anbiyoota hedduu jechuudha. Tasuusumul anbiyaa akka rasuulii Yohaan. Kullamaa halaka nabiyyuun khalafahu nabiyyu. Akka kanatti isin kaddamnee jirre jechuudha. Waja'alakum muluukan hogguu mootota isin godhe. Biyya akka bulchitanillee isin godhee jira. Bakka adda addaatti jechuudha. Anbiyaa adda addaa Nabi Suleymaan faa, Nabi Daawud faa namoota hedduu isin keessaa jira. Jarana jechuun Nabi Muusaa faa jira. Duuba namoota hedduu jira jechuudha. Karaa gartee nabiyyummallee gonfatee aangollee kan qabu. Kanaafuu isin kan gara biratti bulchaa turte. Waa taakko Allah subhaanahu wa ta'ala hogguu isinii kenne maalam yu'ti ahada min al-aalami. Tokko aalamtoota irraa ta'e waan hin kenneen hogguu isinii kenne jechuudha. Gama biraati walaqad ikhtarnaahum jedhe. Wallahi nuti isaanii maraxannee alaa ilmiin beekumsaan maraxannee alal aalamiin aalamtoota zaman isaanirra jechuudhaan suuraa Dukaan keessatti lakkoofsa 32 irratti garsiise jechuudha. Ammas gama biraatiin inna Allah astafaa Aadama wa Nuuhan wa aala Ibraahiima wa aala Imraana alal aalamiina jechuudhaan jira jechuudha. Kanaafuu mee jara namee duuba deebi'a laalatii mee sirraa yaadhaa jedha jira. Wattaquu yawman. واتقوا يوما Wattaquu sodaadhaa yawman يوما guyyaa sodaadhaa jechuudha. Har'a yooman zarfii ta'uu dhiisetuma fuulatee jira. Guyyaa sodaadhaa. Guyyumaa sodaadhaa. Guyyaan kun maali? Guyyaa qiyaamaa ba'a. Guyyaa qiyaamaa sodaadhaa jechuun azaabatu achi keessatti jira. Yoo akkanaan jiru kana na dhageessanii wal dhaggeeffannee wal caqafannee gamanaas deebitanii baatan malee isin dhiisu daadhaadha. Laa tajzii nafsun. لا تجزي نفس Laa tajzii nafsun jechuun lubbuun kan hin deebifne guyyaan suni. Guyyaan عن نفس suni شيئا lubbuun kan hin deebifne jechuudha. Lubbuun kan hin deebifne. An nafsi lubbuu takkarraa kan hin deebifne shee'an شيئا waa takkallee kan hin deebifne jechuudha. Tan kiirri kuni haqiira jedhaa jira. Waa takka kan hin deebifne jechuun shee'an yasiiran haqiiran jechuudha. Waa xiqqishoollee irraa akka deebisuu hin dandeenye. Lubbuun takka akkana jechuun nafsun kaafira nafsun gartee ammaan tana munaafiqa lubbuun takka tan kaafira taate tan munaafiqa taate lubbuu takka tan kaafira taate munaafiqa taaterraa kan deebifne waa xiqqishoollee ka deebisuu hin dandeenye sun guyyaa akkasiisan mee kan bifa kana qabu san mee sodaadha. ولا يقبل Walaa yuqbalu kan hin qeebalamne منها lubbuu sanirraa kan hin qeebalamne jechuudha. Lubbuu kaafira taate san ka munaafiqa taate san ka firqaa taate san ka kaafira callaa taate san isii sanirraa kan hin fuudhamne shafaa'atun شفاعة magantaan kan isirraa hin qeebalamne
magantaan ka isirraa hin qeebalamne magantaan ka isirraa hin qeebalamne ka isirraa hin fuudhamne eenyummaanuu magantaa isaanii seenuus hin dandeessu isiinis waan takkalleef seenuu hin dandeessu akka kanatti deemaa jaa jira guyyaa kanaa kana sodaadhaa jaa jira guyyaan kana fakkaata jaa jira walaa yu'khadhu minhaa ولا adlun يؤخذ منها kan immas hin fuudhamne lubbuu sanirraa adlun عدل fidaanni kan hin fuudhamne jechuudha adilii biraatu dhufe ka fidaanirraa hin fuudhamne jechuudha if bituu jechuudha if bituun kanirraa hin fuudhamne jechuudha fidaa kennanii if bitanii if baraaruun ka irraa hin fuudhamne jechuudha bifa kanaan akkasitti jechuudha oduu silaan kan isinirraa fuudhamu taate maafil ardii fi wamisluhaa ma'ahaa silaan laftadat bihi jaajira kanaafu silaa namni numa kennaawu inni itti kennanuu hin jiru ka waan sanirraa waan saniin rabbiin namarraa hin fuune waan ta'eef isatti kennitatti hin qabdan furmaatti bifa kanaan argamuu hin danda'u kanaafu maganta kan jiru magantaan jiru warreen toohidaatiif jira gara kufrummaa kanaaf gama warra shirkii kanaaf gara munaafiqaa kanaaf hin jiru kanaaf wanti beekuu qabdan isa kana ka lubbuu sanirraa ibbituun fidaanii tokkolleen hin fuudhamne walaa hum yunsaruun ولا هم ينصرون isaan sunillee ammasii kan hin tumsamne jechuudha kan hin tumsamne jechuudha walaa hum yunsaruun jammarii funtaana osuma minhaa jee oofu lubbuun tun nakiraa siyaaqa nafii keessatti taate waan ta'eef isin tun annasamtillee ni zakkaramtillee waan ta'eef walaa hum je'ee humii kanallee heddummeessee naqee walaa hum yunsaruun isaan kun kan hin tumsamne kan hin gargaaramne nasriin tun coonis ni ta'a kanaafu kan hin gargaaramne kan hin tumsamne ibiddarraas jahannamirraas kan hin dhoorgamne akkana guyyaan akkana sodaadhaadha jaa jira.